Ashamaa harka fuune hordoftootaaf daawwattoota gammachuu fi nagaa jaalalli fi tokkummaa waaqayyoo bakka jirtan cinaa dhaqqabu har'as seenaa jaalalaa tokko jabaasaniin jechuufi. Eessa jirta maalootu na wallaa duuti moo jirta laata gaafa waa'ee kee yaaduu dudduuba deebi'een bara 2008 yaadadha gaafa aniif ati dirree irratti dhalannee hannuurri keenya irratti awwaalame sana irratti gaaffii jaalala walii dhiyeessinee anis gaaffii jaalala kee sirraa fudhadhee atis immoo anaan jaalattee na faana jiraachuu murteessite. Yeroo sanatti taaddee koo ati kutaa 10 baratta ture ani immoo yeroo sanatti hojiin hojjedha. Maarree egaa yeroon sun yeroo jaalalaaf baay'ee mijattuu fi baay'ee qulqulluu taatus jaalalli kun qulqulluu ta'ee akka itti fufne wantoonni nu taasisan hedduutu ture. Lafa dhaloota koos sinitti himne nuti lamaanuu dhalanne kan guddanne godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Ilootti bara 2008 taaddeen gaaffii jaalalaa dhiyeesse. Anis gaaffii jaalala irraa fudhee isa waliin jiraachuu eegale. Inni maatii isaatiif nama hangafaa ture. Maatiin isaa barnoota isaa osuma baratuutii akka inni fuudhu barbaadu aadaan gara keenyatti jiru namni tokko hangafa gaafa ta'ee fi wantoonni tokko tokko gaafa mijachuu fi diduu yoo kallattii tokko yaalanii dadhaban kallattii biraatti jiru waan ta'eef fuudhuusaa fi horee daa'ima qabaachuu isaatti maatiin isaa harmeen isaa keessattuu hedduu gammadduudha. Egaa anaan yeroo sana maatiin koo waan dhagaaniif akkan gara Arsii deemu yookiin eessuma kiyya bira akkan turu na dirqisiisanii. Sana booda taaddeenis waan kana tokko lama jedhee gaafa nutti himu baay'eetti dhagaame. Innis baay'ee aaree na jaalatee waan jiruuf anis isa jaaladhee waan jiruuf akkas yoo ta'e anis biyya kanaa deemuun qabaa naan jedhe. Lakkii atis hin deemin anis hin deemuutis jedhee isa amansiisee biyya keessa turuuf yaadne garuu nuti lamaanuu turuu hin dandeenye. Innis hedduu gaddee waan jiruuf anis baay'ee aaree waan hin jiruuf maatiin koos waan narraa fudhachuu didaniif guyyaa wal fakkaataa keessatti osoo waliin bilbille nuti lamaanuu dachee irratti handhuurri keenya awwaalame kana gadhiifnee gara magaalaa nu cinaa jirtuutti imallee. Guyyaa isaan dagadhu egaa kibxata ture. Taaddeen anaaf hin bilbille anis taaddeedhaaf hin bilbille. Sana booda akkan magaalicha gadhiisee bahee gaafa nitti himu innis akkasuma akka ta'e natti hime. Yeroodhaaf guyyaa sana argadhuyyuu deebi'ee ji'oota muraasa booda isa argachuu hin dandeenye. Ammas ji'a muraasa akkan tureen bilbila isaa yaalee isa argadhe. Eessa jirta jedhee isa gaafannaan akka fagaatee jiruu fi akkasumas leenjii poolisummaa akka galee jiru naaf hime. Maali yaa taaddee koo maaf achi deemuun barbaachise? Aniif inni yeroo inni kallattii sana deemutti cidha keenya godhachuudhaaf innis cidha kee arguu barbaanna waan jedhanii na dhiphisaniif maatiin koo ani immoo ammatti naman jaaladhe waan dhabeef jedhee akka achi deeme naaf hime. Egaa barri hiriyyaan ani jaaladhu kun itti deeme bara 2009 ture. Kana jechuun waggaa tokko osoo hin guunne aniif inni wal barree kan inni gara leenjii waraana mootummaatti dabalame. Sana boodas egaa yeroo baay'eedhaaf gara kibbaa Itoophiyaa yookiin immoo naannoo dabuubii kana kan inni leenjii yookiin immoo dirqamaaf bahaa ture. Egaa yeroo asiiqii kana keessaa waggoota muraasaan duraa naannoo Wallaggaatti akka isa arganii fi akka dirqama kana fudhatee bobba'u naaf hime. Gaafa kanas baay'een gadde. Akkamiin waan akkasii kana goota? Sabni atitti dhukaastu saba keetii, qaama keetii, dhiiga keetti dhukaasuun kun akkam jetteeti kanatti fudhattee jedheen isa gaafadhe. Innis ani lakki waan kana gonkumaa gochuu hin danda'u. Har'a garuu itti seeneera. Itti seenee waan hin jiruuf immoo keessaa ba'uu hin dandeenye. Kallattii argadhee yoo Rabbi na gargaare kallattii jiruun keessaa ba'uu yaada. Anaaf du'a taati malee ilma Oromoo ana fakkaatutti gonkumayyuu hin dhukaasu jedheet anatti hime. Anis haalota Oromiyaa keessatti deemaa jiru kanaan keessi koo hedduu na raafame. Hiriyyaan koo kun har'a moo boru du'aa waan jedhuufis gaaffii guddaan of keessatti uume. Akkasumaan osoo jiruuti egaa guyyaa tokko dirqaman ba'a kallattiidhaan kanarratti na argatta jedhee bilbila biraa naaf kenne. Sana boodas guyyaa muraasa booda bilbilicha yaalus na dalaguu dide. Argaa guyyaa 4 turee booda deebisee naa bilbile. Innis dirqama isaa xumuree akka kaampii isaatti deebi'ee natti hime. Anis egaa Rabbii koon galateeffadhe. Yaa Waaqa Oromoodhaaf yoom furmaata fidda?
yoom sabni kun tokko ta'ee wal dhiigsuu, wal boojisuu, wal dararuu, wal ajjeesuu dhiisa laatas jedhee keessa kootti Rabbiin kadhachuu dhiifne. Hariyyaan koo kun waan dalagu kanatti gonkumaan amanne. Oromoon Oromoo ajjeesuu isaattis gonkumaa sammuu isaan fudhanne. Kanaaf immoo yoo danda'e kallattiitti amanutti goroo ture. Dhagaa har'aa taaddeen koo hin du'eef injiraasaa quban qabu. Kanumaan osoo jiruuti egaa anis gara biyyaa dhufeen atis eeyyama kadhattee aniif ati gara bultii ijaaruutti deemna jedheen isa gaafadhe. Rabbi yoo nu jiraachisee rakkoon qabu itti deemna naan jedhe. Sana booda ammas dirqamaaf akka ba'u naaf hime. Dirqamni inni itti deeme ture naannoo lixa Oromiyaa qe'ee ilmaan Maccaa Wallagga ture. Sana booda bilbilsaas yeroo dheeraadhaaf naa hojjechuu dide. Taaddeenis akka baay'een hin deebine. Yeroo sana gara ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromoo bosona jiraniittan makama naan jechaas tureera. Ni du'ee jedhaniit bilbila wayii bilbilanii himani. Irra deebi'ee maatiis yoon gaafadhu maatiinis waan akkasii akka dhagaanii fi akka waan gaarii keessa hin jirre naaf himani. Har'a egaa ergan taaddeedhaan gargar baheetii waggaa ol lakkoofseera. Garaa jaallaati waan ta'eef boo'ee itti dhiisuudhaaf hin dandeenye amaneen fudhanne. Ji'a ja'a booda bilbila isaatiin haa ta'u akkamiin akka fayyadamaa jiran hin beeku. Sa'a ja'a booda halkan keessaa jechuu kooti bilbilli isaa onlaayinii irra jira. Barreessuufis garuu inni naan deebisu. Bilbila isaa namatu fayyadamas jedhee murteessuudhaafis natti ulfaate. Takka turees immoo odeeffannoon hin duune jedhu tokkos gurra na seente. Anis egaa sababoota garaagaraatiin kan ka'ee ji'oota sadiidhaaf hidhamtuu siree ta'een dhukkubsachaa ture. Akkan sireerraa ol ka'eenis gara biyya kootti galee waan jiru gaafadhe. Isaanis takka asitti du'e, takka achitti du'e. Hiriyoon isaas takka mataa dhahamee, takka laphee dhahamee, takka kalee dhahamee jedhanii waan 9 qabanii gadhiisu. Du'uuf jiraachuudhaaf adda baasuu hin dandeenye. Yaa taaddee koo eessa jirta laata? Namni taaddee beektanis maaloo anaa fi maatii isaatiif fala dhooftu laata? Ilmi namaa ilma wareegaman taane garuu kaffaluun yoom nurraa dhaabbata laata? Dhuguma taaddeen du'eera moo hin jira? Yoo jiraate as jiraa jedhaa. Warri sagalee kana quba qabdan adaraa jaalalaa, adaraa garaa haadhaa. Haati isaa erga isa barbaaduu eegaltee fi garaan ishii guyyaa tokko du'a jettee hin teenye, jiras jettee sagalee isaan dhageenye. Haati kaleessaa isaa dhalee dhala isaa arguu barbaaddu kun ilmoo ishii aja ilmoo ishiitiin agartee hin gammanne, hin boqonne. Har'allee raafama keessa jirti. Anis isaan dagachuuf wanti nan hin goone hin jiru. Biyyas dhufee akkuma isiniin jedhe barbaadee lafa inni itti du'e jedhan kanas dhaquudhaaf yaalus haalli naannoo sana jiru baay'ee ulfaataa waan ta'eef deemees argachuu hin dandeenye. Ammas aariidhaan gara biyya alaattan deebi'e. Har'a kanan jiraachaa jiru biyya hambaa keessatti. Dhagaa rakkina biyya hambaa fi rakkina jaalalaa, rakkina hiriyyummaa bifa kanaan dhabuun koo hedduu waan na gaddisiiseef rakkoo hamtuun na muddatteetti. Maaloo gaa ammas nan jedhaatii taaddee koo eessa jirta ree? Asan jiraa jedhi. Sagalee kee akka dammaa mi'aawuu fi yaada kee akka aannanii laphee nama jiisu sanaan maaloo bakka jirtu yoo jiraatteef natti dubbadhu. Yoo du'eeras immoo ta'e warri du'uusaa beektan naaf himaa. Kana darbaa waanan jedhu hin qabu. Waaqni waan gaarii akka na dhageessisu abdiin qaba. Hiriyyaa kiyya baay'ee jaaladhuu fi har'aa lafa gidiraa keessa kan jiraa fi du'aasaa hin beekne taaddee caalaatii fi nagaatti hiriyyaa koo jiraattee akka sagalee kee dhaga'u abdiin qaba. Xumureera. Tole egaa obboleettii keenya seenaa kee waan nu qooddeef ba'aa kee haga dandeenyu sirraa fuunee baachuudhaafis qophiidha. Anis asumaan waa jechuun barbaada. Oromoon kaleessas taanaan dheengaddaa dhiigaa wal dhangalaasuun kun akkasitti hin beekamne. Har'a garuu garaa walitti jabaannee ilmi Oromoo ilma Oromoo isa tokkoon dhiiga lolaasaa maatii gara dhalaa dararaa jirra. Rabbiif jedhaatii warri dantaa siyaasaa gidduutti argattanii ilmaan keenya dararaa jirtan nurraa dhaabbadhaa. Inni haqaaf lolu haqaaf lola. Inni kaan garuu dantaa yookiin garaa isaatiif jedhee ilma haadhoo obboleettii isaa ficcisiisaa jira. Haga yoomiitti garaaf jennee wal gurgurra? Haga yoomiitti faayidaaf jennee jireenya qananiif jennee jireenya aangootiif jennee obbolaa keenya akkasiin arbaata rarsaasaa goona? Dhagaa waan baay'ee jechuun barbaadu waan kamiyyuu haa ta'u waan kam garaa jalaa
bilisa yoo baane bareeda natti fakkaata. Oromoon kaleessas yoo ta'e sodaa tokko yoo hin qabu. Gabrummaan nuti irra keessa jirru gabrummaa garaa gabrummaa aangoo yoo taate malee wanti takkaa'u hin jirtu. Rabbiin kana jalaa nu haa baasu. Oromoo koo guyyaa tokko rakkinaaf ammeenya keessa jiru kana keessaa baanee daandii haqaa barbaannu sana ni imalla jedhee yaada. Waaqnis nu gargaaraatii warri haqa qabdan haqa keessaniin imalaa, gaallis ni imalaa, saroonnis ni duttii jedhu mitiiree. Anni jabaa isaatiif jecha jilbeeffatu Waaqni uumaa Oromoo isan gatiin. Dhagaa mucaan kunis Oromootti inni kaasu jedhee wareegamuu danda'a. Wareegamuu dhiisuus danda'a. Kamiifuu dhugaa Oromoo yoo hin dabsine Rabbiin lubbuu kee lafa jirtutti yaa tiksu. Dhugaan ati barbaaddu sun si jalaan dhokatiin. Kanaaf namni mucaa kana beektan as jira jedhaatii mucayyoo kanatti maansiniin jedha. Homaa gochuun hin danda'amu. Garaa jaalalaa fi garaa dhalaati waan ta'eef bakka barbaadeyyuu yoo jiraate ilmoo namaati. Yaanni namaa immoo osoo beekanii yookiin immoo osoo hin beekin bakka hin taane dhaabbachuun inuma jira. Kanaaf isinis waliin dhaabadhaan dhaamsa kooti. Yaada keessa yeroo kamuu nuuf qoodaa. Waaqni uumaa keessa si haa gargaaruun siin jedha. Horaa bulaa deebanaa gammee tuubiidhaa har'as taatu Oromiyaarraa